Daawwattoota keenya oduu ammaa nu ga'ee qabnam. Reeffi gooticha artistii Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo kan geeffamee fi sirni awwaalcha isaa achitti gaggeeffamaa jedhamee eeggamaa osoo jiru gara Finfinneetti deebi'uun beekamee jira. Sababni reeffi isaa gara Finfinneetti deebi'eef ammaaf wanti beekamee jiru. Haa ta'uutii odeeffannooleen tokko tokko bakka jiranitti gootichi Hacaaluun Finfinneef falmaa osoo jiru kan inni itti wareegame. Reeffi isaa sirni yookaan kabajni sirna awwaalchaa tarii magaalaa Finfinnee ta'uu akka olleessi himamaa jira. Kun kanaan osoo jiru hojjettoonni OMN guutumaan guututti hidhamuun isaanii beekamee jira. Humni poolisii federaalaa waajjira OMN Finfinnee jiru cabsuun itti seenuun hojjettoota dabalatee teeknishaanota hunda qabanii hidhanii jiru. Haga ammaatti hojjettoonni OMN poolisii federaalaatiin ukkaanfaman kun eessa akka jiran wanti beekamee jiru. Haalli wayita ammaa kana magaalaa Finfinnee fi guutuu biyyattii keessa jiru akkaan yaaddessaa fi rakkisaa ta'utu himamaa jira. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoolee kana jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Nu waliin tura. Daawwattoota keenya oduu ammaa nu ga'ee qabnam. Reeffi gooticha artistii Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo kan geeffamee fi sirni awwaalcha isaa achitti gaggeeffamaa jedhamee eeggamaa osoo jiru gara Finfinneetti deebi'uun beekamee jira. Sababni reeffi isaa gara Finfinneetti deebi'eef ammaaf wanti beekamee jiru. Haa ta'uutii odeeffannooleen tokko tokko bakka jiranitti gootichi Hacaaluun Finfinneef falmaa osoo jiru kan inni itti wareegame. Reeffi isaa sirni yookaan kabajni sirna awwaalchaa tarii magaalaa Finfinnee ta'uu akka olleessi himamaa jira. Kun kanaan osoo jiru hojjettoonni OMN guutumaan guututti hidhamuun isaanii beekamee jira. Humni poolisii federaalaa waajjira OMN Finfinnee jiru cabsuun itti seenuun hojjettoota dabalatee teeknishaanota hunda qabanii hidhanii jiru. Haga ammaatti hojjettoonni OMN poolisii federaalaatiin ukkaanfaman kun eessa akka jiran wanti beekamee jiru. Haalli wayita ammaa kana magaalaa Finfinnee fi guutuu biyyattii keessa jiru akkaan yaaddessaa fi rakkisaa ta'utu himamaa jira. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoolee kana jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Nu waliin tura. Daawwattoota keenya oduu ammaa nu ga'ee qabnam. Reeffi gooticha artistii Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo kan geeffamee fi sirni awwaalcha isaa achitti gaggeeffamaa jedhamee eeggamaa osoo jiru gara Finfinneetti deebi'uun beekamee jira. Sababni reeffi isaa gara Finfinneetti deebi'eef ammaaf wanti beekamee jiru. Haa ta'uutii odeeffannooleen tokko tokko bakka jiranitti gootichi Hacaaluun Finfinneef falmaa osoo jiru kan inni itti wareegame. Reeffi isaa sirni yookaan kabajni sirna awwaalchaa tarii magaalaa Finfinnee ta'uu akka olleessi himamaa jira. Kun kanaan osoo jiru hojjettoonni OMN guutumaan guututti hidhamuun isaanii beekamee jira. Humni poolisii federaalaa waajjira OMN Finfinnee jiru cabsuun itti seenuun hojjettoota dabalatee teeknishaanota hunda qabanii hidhanii jiru. Haga ammaatti hojjettoonni OMN poolisii federaalaatiin ukkaanfaman kun eessa akka jiran wanti beekamee jiru. Haalli wayita ammaa kana magaalaa Finfinnee fi guutuu biyyattii keessa jiru akkaan yaaddessaa fi rakkisaa ta'utu himamaa jira. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoolee kana jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Nu waliin tura.
Daawwattoota keenya oduu ammaa nu ga'ee qabna. Reeffi gooticha artistii Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo kan geeffamee fi sirni awwaalcha isaa achitti gaggeeffamaa jedhamee eeggamaa osoo jiru gara Finfinneetti deebi'uun beekamee jira. Sababni reeffi isaa gara Finfinneetti deebi'eef ammaaf wanti beekamee jiru. Haa ta'uutii odeeffannooleen tokko tokko bakka jiranitti gootichi Hacaaluun Finfinneef falmaa osoo jiru kan inni itti wareegame. Reeffi isaa sirni yookaan kabajni sirna awwaalchaa tarii magaalaa Finfinnee ta'uu akka olleessi himamaa jira. Kun kanaan osoo jiru hojjettoonni OMN guutumaan guututti hidhamuun isaanii beekamee jira. Humni poolisii federaalaa waajjira OMN Finfinnee jiru cabsuun itti seenuun hojjettoota dabalatee teeknishaanota hunda qabanii hidhanii jiru. Haga ammaatti hojjettoonni OMN poolisii federaalaatiin ukkaanfaman kun eessa akka jiran wanti beekamee jiru. Haalli wayita ammaa kana magaalaa Finfinnee fi guutuu biyyattii keessa jiru akkaan yaaddessaa fi rakkisaa ta'utu himamaa jira. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoolee kana jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Nu waliin tura. Daawwattoota keenya oduu ammaa nu ga'ee qabna. Reeffi gooticha artistii Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo kan geeffamee fi sirni awwaalcha isaa achitti gaggeeffamaa jedhamee eeggamaa osoo jiru gara Finfinneetti deebi'uun beekamee jira. Sababni reeffi isaa gara Finfinneetti deebi'eef ammaaf wanti beekamee jiru. Haa ta'uutii odeeffannooleen tokko tokko bakka jiranitti gootichi Hacaaluun Finfinneef falmaa osoo jiru kan inni itti wareegame. Reeffi isaa sirni yookaan kabajni sirna awwaalchaa tarii magaalaa Finfinnee ta'uu akka olleessi himamaa jira. Kun kanaan osoo jiru hojjettoonni OMN guutumaan guututti hidhamuun isaanii beekamee jira. Humni poolisii federaalaa waajjira OMN Finfinnee jiru cabsuun itti seenuun hojjettoota dabalatee teeknishaanota hunda qabanii hidhanii jiru. Haga ammaatti hojjettoonni OMN poolisii federaalaatiin ukkaanfaman kun eessa akka jiran wanti beekamee jiru. Haalli wayita ammaa kana magaalaa Finfinnee fi guutuu biyyattii keessa jiru akkaan yaaddessaa fi rakkisaa ta'utu himamaa jira. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoolee kana jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Nu waliin tura.